Ashamaa harka fuune kabajamtootaaf hordoftoota maamiltoota maatiiwwan chaanaala yuutuubii Isaaq Ibraahim nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaadhaa bakka jirtanittis na haa dhaqqabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga deebinee wal agarre isiniin jedhaa calqaba namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan baga gara chaanala kiyyatti dhuftan jechaa chaanala kiyya subscribe gochuun maatii nuuf ta'u nu jajjabeessaa. Viidiyoowwan chaanaala yuutuubii Isaaq Ibraahim irraa darbu hundi dursee namoota akka isin dhaqqabuuf erga subscribe gootanii all notification kan jetturra kaayachuun mallattoo bilbilaa mallattoo ringii sana cuqaasuudhaan viidiyoowwan kan koo dursee namoota dursee akka isin dhaqqabu irra kaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo tanas laayikiidhaan eegalaa isiniin jedha. Sababni isaas YouTube algoritimiin jechuudha. YouTube algoritimiin viidiyoowwan laayik ta'an iddoo hundatti iddoo baay'eetti akka mul'atuuf carraa ol'aanaa fi probability bal'aa kennaaf jechuudha. Viidiyoo tana laayikiidhaan eegalaa isiniin jedha. Barnoonni har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe haala appilikeeshiniiwwan bilbila keessan irra jiran stooreejiin keessan yookiin bilbilli keessan akkasiin jalaa hin guunne karaa meemoriitti appilikeeshiniiwwan dabarsuu haala dandeessaniin isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo tana hamma dhuma daawwadhaa isiniin jedha. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate description boxii keessa teelegiraamni kan koo feesbuukni kan koo akkasuma sooshaal miidiyaan hundi jira. Karaa isaanii na dubbisaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsaa hanga dhumaa hordofaa. Tolekaa amma seenaan isinitti argisiisa na hordoftan jechuudha hanga dhumaa na hordofaadha. Kanaaf seetingiin isin keessa seentanii sirreeffatanii ni jira. My faayiliin kun yaa'u iddoo stooreejii keessan itti yeroo hunda laaltanii fakkeenyaaf kun internal stooreejii kan koo kana fakkaata jechuudha. Amma duubatti deebi'ee jechuudha seetingii bilbila kiyyaa keessanii seenaa namni bilbila isaarraa seetingii hin qabne hin jiru jechuudha. Seetingii bilbila keessanii kana daayirektii ni seentan jechuudha. Erga seentan booda iddoo sarchi batanii kana bira dhaqxanii as biratti sarchi gootanii jechuudha. Yoo barbaadan kallattiin dhaquu dandeessanii as biratti jechuudha bakki isin itti sarchi gootanii jechuudha. Storage booster jettanii sarchi gootan jechuudha. Yookiin immoo seetingii bilbila keessanii keessa bilbilaa gara bilbilaatti garaagarummaa waan qabuuf bilbila keessan keessa seentanii laaluu dandeessan jechuudha. Garuu yoo sarchi gootan isiniif dhufa. Storage booster jettanii sarchi yoo gootan isiniif dhufa calqaba irratti kun storage booster ka jedhu kan xiyyaanne isinitti argisiise kun isiniif dhufa. Isa kana keessa jechuudha bakki amma isin sirreeffattan jechuudha. Bakki appilikeeshiniiwwan daayirektii gara SD kaardii yookiin external kaardii yookiin memory kaardiitti dabarsitaniin jechuudha. As keessa wanni hedduun jira. Delete duplicate images jedha. Imeejiiwwan yookiin suuraawwan dachaa ta'an balleessi ka jedhu jira. Isa san kilik gootanii gubbaa irratti free app storage ka jedhu ni jira balleessuu dandeessan. Garuu wanni guddaan amma isinitti argisiisu kana jira. Inni biraas immoo faayiliiwwan adda addaa kontentiiwwan immoo dabarsuu dandeessan kun as keessa move content to SD card ka jedhu jira. Isa kanallee copy yookiin move gochuu dandeessan. Garuu wanni guddaan amma kan har'a isinii mata duree fi thumbnail irratti argitan kun move apps to SD card yookiin external card ka jedhu kunoo. Isa amma xiyyaan argaa jirtan kana jechuudha. Free app storage by moving files apps kan jedhu kun jira kunoo app1 kan jedhu kun jira. Isa olaanu kana isa jidduu keessa kana jechuudha. Isa san kilik gootanii bantanii jechuudha. Kunoo kun isin jalqabaa sun storage suuraawwan dachaa ta'ee isin delete godha kan wal fakkaatu jechuudha kan dabalii ta'ee jechuudha. Isin isa kana duubatti deebitan jechuudha. Storage kana keessa erga seentan move apps to SD card ka jedhu kana jechuudha kan amma barbaadamu appilikeeshiniiwwan bilbila keessan irraa haala salphaadhaan gara meemoriitti dabarsuudhaaf jechuu. Haala kanaan isinii fida. Amma erga haala kanaan isinii fide appilikeeshinii tokko ni filattanii jechuudha. Appilikeeshinii barbaadan kinoo move apps to SD card jedha. Free app storage space jedha kunoo as biratti on your phone by moving apps to your SD card jedha. Kunoo akkasummoo install yeroo gootan directly play store irraa yookiin app store irraa yookiin appilikeeshinii barbaadan irraa yoo appilikeeshinii wayii download godhattan directly SD card akka isiniif download ta'uuf kunoo install new apps on SD card ka dhusan bira dhaqxanii jechuudha. As biratti apps ka jedhu kun jira. Garsittanii appilikeeshiniiwwan as biratti mul'atu. Appilikeeshinii hedduutu jira bilbila keessan irratti 100 ta'uu danda'a, 200 ta'uu danda'a, hanga fedhe ta'uu danda'a. Hunda isaa tartiibaan isinii fida. Achi booda on gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma pilaatoo goon story ka jedhu kana pilootaa gan store ka jedhu kuni
meegaabaaytii 176 akkasii jechuudha. Kana amma on godhaa jechuun moving app to SD card jedha kun as biratti qixiyyaana isinitti argisiisu kun jechaadha. Isan on gootanii jechuu kallattumaan on gootanii kunoo amma naaf darbaara gubbaarraa olaaltan moving apps jedha kunoo moving platogan ka jedhu jira. Move naaf taara kunoo amma SD card move naaf tahee jira. Directly kunoo applicationin kun amma memory irra jira jechuu kan dura bilbila irra internalii ture jechuudha. Amma mee Platagonii kana bira dhaqee jechuudha. Chee godhe isinitti argisiisu memory irra jiraachuu kunoo Platagon jedha. Application kun application baay'ee guddaadha. Meegaabaaytii 176 akkasii kunoo app-info ka jedhu kana bira ni dhaqa. San booda storage ka jedhu bira kunoo as biratti ni agartanii. Storage ka jedhu kunoo 184 megabyte used on external card jedha. External card jechuun memory cardidha jechuudha. Kunoo faayiliiwwan kiyya haala kanaan storage kiyya space storage kiyya free godhuu ni danda'a, free app godhuu ni danda'a jechuudha. Kanarraaf jenne kanuma wanni isiniif hin galle gaafii na gaafachuu ni dandeessanii. Horaa bulaa deebanaa galatoomaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.